kaabaa qabu kudharfan keessaa har'a kan keessa imallu aanaa Wacaaleeti. Aanaan Wacaalee baay'ina uummataa hanga 130,000 ta'u ni qaba jedhamee tilmaamama. Magaalaa guddoon aanaa Wacaalee magaalaa Muka Xurriiti. Muka Xurriin Finfinnee irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 80 qofa fagaattee argamti. Qophiin keenya nooruun bakkeelee hawwata turizimiif tolu Wacaaleen qabdu hedduu keessaa isa muraasa isin daawwachiisa. Nuuf affeerramaa. Sanbata waaree dura magaalaa Muka Xurriidhaa kaanee gara lixaatti qajeelle kiiloomeetira 14 akkuma deemneen kuni ganda Boolee Bachooti nuun jedhe nuun deemaan keenya. Boolee Bachoo kan dhufneef bakka seenaa qabeessa holqa Boolee daawwachuufi. Yaa ta'u malee har'i guyyaa jiraattonni Boolee Bachoo fi ollaan isaanii torbanitti al tokko wal argan bakka beellama hin oolle yoo oolan citii taatu fakkaatudha. Gabaa kaarraa gabaa sanbata duraa. Warri Boolee Bachoo kan gurguruu fi kan bitatus gabaa kaarratti wal ga'eera. Gabaa jarjartuudha. Maaliif laata jedhee tabbatti ol ba'e. Naa ol mimilladhee namootas gaafadhe. Aduun aduu roobati naan jedhan. Maharree duumessi bonaa qoricha qonnaan bulaa boosettiiti mitiiree nama jarjarsa. Gabaa kaarraa gabaa jarjartuu nutis jarjarreetuma keessaa baanee gara imala keenyaa manaa baaneefiitti qajeelle. Irraa gadee irraa oolee gugguufaa daddaaqaa daawwachiisaa keenya hojjetaa aadaaf turizimii aanaa Wacaalee kan ta'e obbo Tasfaayee Dameetiin masakamnee holqa Boolee jedhamu geenye. Baga nagaan dhuftan keessummoota keenya. Shawaa kaabaa aanaa Wacaalee ganda Boolee Bachoo keessa jirra. Bakkeen amma jirru kun immoo holqa Boolee jedhama. Holqi kun seena qabeessa. Waa'ee seenaa kanaa dhaloottan as jiru bara isaanii osoo hin ta'in bara abbootii isaanii bara akaakayyuu isaanii bakkee kanatti seenaa guddaatu dalagamee nuun jedhan. Isaan waliin turra. Daawwattoota keenya isinis nu waliin turaa isiniin jennu. Qeerroo. Girmaa Alamuun jedhama. Girmaa maaltu tolche wanna kana? Holqa kana. Holqi kun kan namni tolche osoo hin taane kan uumamaan as keessatti argamedha. Yeroo duriitiif akka odeeffannoo guutuu abbaa keenyaaf yookiin haawwanii keenyarraa akka argannetti jechaadha. Xaaliyaaniin yeroo duriitiif sirna abbaa lafaa keessa waggaa 5 yeroo biyya keenya keessa turteetti biyya kana weeraruudhaaf yeroo carraaqqii guddaa taasisaa turteetti gooticha Alamuu Ejersaa kan jedhamu iddoo kana keessatti biyya kana nuti diina fillaannu xaaliyaaniidhaaf fillaannu kan jedhu dursuudhaan uummata Oromoo as keessatti iddoo walgahii taasisee iddoo diina irraa qolannu taasisee. Eenyu isiniin jedhu? Tasfaayee Hundee. Obbo Tasfaayee. Abeet. Mee waa'ee holqa kanaa maal beektan? Waa'ee holqa kanaa waan ani beeku
Gisee abbootiin keenya nutti haasa'anii asitti Alamoo Ejersaa tan jedhan asitti galee raawwateetoo kunoo asiin karaa kanaan maskootii baafatee xaaliyaaniidhaan waliin tamaggataa ture. Addunyaa Ileen jedhama. Obbo Addunnaa bakkee kana mee seenaa isaa ammam tokko beekta maaltu ta'e asitti mee? Xaaliyaaniin gisee san biyya keenya kana warrartee biyya keenya kana keessa turte manguddoon abbootiin keenya jechaadha. Gisee sana tulanii jarreen kuni Alamoo Ejersaa kuni harkaan kennu biyya Oromoo kanan galakkisuu ani dhiiga Oromoo asitti asumatti dhangalee asumatti andu'aanis tan jedhu bakkee kanatti galee jedhu abbootiin keenya waggaa odeessan. Asitti galee agam lole jedhama. Ani kaas keessa turanii gisee san xaaliyaaniin dadhabee asii ayyaariinis dhufee ayyaariin qa'ee warra dabaddabee warra isaanii jechaadha abbootii haadha maal kana ganda isaanii ayyaariin dhufee dabaddabee manni isaanii gara olaan kana fakkaate dadhabamee asii harka kennuu didee toggaa sanas tureetoo erga isaan asii ari'amanii asii ba'an ergasii ka'ee galee. Yeroo darbe keessa abbootiin keenya Alamoo Ejersaa jedhamu kun as keessa duraan xaaliyaaniidhaan taaggalaa ture. Zabdee fi Alamuun obboleeyyan jedhan. Amma qarqara allolii jedheen jedha zabdeedhaan. Cumaan zabdeetodhaan ka Alamuudhaan. Amma Alamuun qarqaraan illollee ka xaaliyaan hundidduu. Amma jennaani Alamuun duunani zabdeen aare. Qarqara loli jennaan keessa gadi baate Alamuun tan Ejersaa loli zabdee ija qeerressaa jedhamee tureeyyuu yeroo darbe keessa akka abbootiin keenya jedhutti waan hin beeku kana. Qarqara loli jennaan keessa gadi baate Alamuu. Qarqaraan isin lollee keessa gadi baanaan isin tolleen. Qarqara loli jennaan keessa gadi baate Alamuu. Alamuun tan Ejersaa loli zabdee ija qeerressaa. Qarqaraan isin lollee keessa gadi baanaan isin tollee. Alamuun tan Ejersaa loli zabdee ija qeerressaa. Qarqaraan isin lollee keessa gadi baanaan isin tollee. Qarqaraan isin lollee keessa gadi baanaan isin tollee. Iddoowwan aadaa seenaa duudhaa uummata Oromoo kan ibsan iddoo hedduu qabna. Isaan keessaa holqi boolee hangafa. Holqi boolee hangafa yennaa ta'u iddoon kun kan argamu ganda boolee bachoo keessatti. Gandi boolee bachoo mooyyuu gandoota aanaa keenya keessatti turizimiidhaan ishiin baay'ee kan qabduu fi dureetti kan taate gandi tun. Guddaa kana agarraa. Holqa kana keessa namni hin jiraayii kanaan dura. Dur namni hin jira jedhamee to'ii hin dubbatama maanguddoota akka qorannetti akka seenaa isaaniitirraa akka duukaa bu'uun to'ii hordofnetti iddoo kun duraan namni keessa hin jira tureeyyuu. Saniin booda garuu bara 1928 hanga 33 xaaliyaaniin biyya keenya innaa weerartu iddoon kun dawoo goototaa ta'ee to'ii goototatu as keessatti ture. Hawaasnis as keessatti baay'inaan bal'inaan dhufanii to'ii keessatti turanii. Naannoo kana yennaa daawwattu akkuma jiruun sulula. Sululli kun immoo sulula laga guddicha booleeti. Asitti maaltu ta'e reeme? Asirratti tulluu hin agarta. Tulluun kun tulluu uumamaatii miti. Kuni maalinni? Tulluun kun asirraa gootonni as keessa jiranii warra xaaliyaanii ofirraa qolachuudhaaf gootonni as keessa jiru. Xaaliyaaniin as kana to'achuudhaaf jecha xiyyaarri 4 dhufee to'ii mandara isaanii yookiin immoo qe'ee isaanii qe'ee warra goototaa kana deemee to'ii achirratti xiyyaarri 4 naannoo kanarratti hin rukutaa tureedhama. Iddoo kanarrattis kan dhufe waraanni gosa 4 kallattii 4 kan dhufe to'ii kan ture. Amma asirratti qoree karbee kan jedhamtu hin jirti iddoon takka. Qoree karbee sanirratti jeneraal karbee kan jedhamu tokko iddoo san kan tureedha. Kan jedhame to'ii qoree san keessatti akkanatti achumarratti deemee isaa wajjiniin illee waa baay'ee waraana kan banaa kan ture. Gorfoonis asitti gorfoo kan jedhamtu gaa Finfinneedhaa garana dhuftan jirti magaalli takka. Gorfoon sunis jeneraala gorfoo kan jedhamu iddoo san jira ture. Jeneraali kun jeneraala xaaliyaaniiti. Xaaliyaaniiti. Asirrattis dakattis immoo Faalinii kan jedhamu hin jira. Jeneraal Faalinii kan jedhamu tokko jeneraalli sun naannoo san hin jira ture. Kanaaf kallattii afraniin kumaandoodhaayis kumaandoon xaaliyaanii kumaandoo
fiicheedhaa dhufeet kumaandoon as dhufee ta'e holqa kana rukutuudhaaf waa baay'ee wanni hin goone hin jiru. Kanaaf yeroo isaan gaarri kun asirratti xiyyaara afurii rukutamee jedhama. Akka manguddoota irraa qorannetti xiyyaarri sun asitti rukutee ta'e gaarri kun sanirraa kuteet as ciisee hinoo sunillee asumarraa kan kutamee ta'e kan kufe. Amma kinoo innumtuyyuu seenaa dubbachaati kan jiru. Xaaliyaaniin iddoo kana 28 hanga 33 biyya keessaa hin teechisu jedhee ta'e gootni bitaaf mirga ennaa isaan waaddu akkanatti kan ture malee Itoophiyaa biteetii miti. Tokko ta'anii ta'e as keessatti gootni as keessa turan Hayilamaariyaam Maammoo faan illee as dhufee ta'e bakka kanarratti goota kana wajjin hin makamee jira. Fiitawuraarii Zawudee Abbaa Fardaan faan iddoo kanarratti dhufanii ta'e makamanii jiru. Isaaniin immoo kan jiru Abarraa Kaasaan faan fiicheedhaa dhufanii ta'e as keessa faan ta'anii jiru. Baay'inaan Abbaba Waldaa Aragaay kan jedhamu insaaroodhaa illee dhufee ta'e as keessatti isaan wajjiniin illee waa baay'ee godhanii turan. Kanaaf hedduu Oromoon as keessatti waa baay'ee godhaa ture kan ture. Kutaa tokkoffaa hoomaa waraanaa gootonni bakka itti jiraatanidha iddoon kuni. As keessatti ta'anii to'ii marii hin gaggeessu. Hinoo iddoon kun kan bakka isaan itti ta'anii to'ii asirratti gootonni iddoo kana hin ta'anii hin qubatanii as ta'anii to'ii hoomaa waraanaa kanaaf ajaja hin kennan. Ajaja kennanii to'ii ajaja isaanii hin fudhatan. Kallattii ittiin deemanii to'ii waraana san diina san haala itti barbadeessan haala mijeeffatan jechuudha. Bakkee tun bakka walgahii isaaniiti jechuudha. Bakkee walgahiiti kallattii isaanii akka itti deeman akkaataa itti diina waraanan gareedhaan ta'anii to'ii gareen kun garamitti haa bobba'u sulula kam keessa haa bobba'u kan jedhu san kallattii waliin qabsiisanii jedhaniiti manguddoon kan nuuf ibsan. Diinni dhufee to'ii hoo isa iddoo kana gale akka isa hin argine bakka inni itti ciisullee qopheeffatanii jiru. Asuma keessa sittan agarsiisa fanani amma siree isaanii immoo hin jira. Sireen isaanii gaaruma kanarraa tulluma kanarraa holquma kana keessatti bocanii to'ii taa'ee jira. Siree isaanii immoo hin deemne to'ii sittan agarsiisa kootu. Garasuma haa deemnu gootonni illee as keessatti milkaa'aniiru jechuudha. Tana baana? Tanumarra deemna. Akkuma ilaaltu kun iddoo ciisicha isaaniiti. Gootichi gootaa Zawudeen Abbaa Fardaan faan Fiitawuraarii Alamuu Ejersaan faan as keessatti kan turani. Diinni illee hoo dhufe iddoo kana amma hin argamu hin mul'atu. Odoo diinni illee kana cabsee galee naannoon kun hin mul'atu dukkana waan ta'eef iddoo kanas galanii arguu hin danda'an. Sireen kun bitaaf mirga hin qaba. Namoota hedduu keessummeessuu hin danda'a. Egaa akkuma siin jedhe san asitti gootonni keenya ta'anii to'ii karoora hin baafatanii. Akkuma nuti amma dadhabnee ta'e kana. Guyyaas karoorri haala gootonni itti deeman isa hin xinxaalan ba'anii to'ii ba'anii xinxaalanii to'ii galgala isaasitti wal ga'anii to'ii kallattii kanaan deemnaa jedhanii to'ii haala sana akkasitti hin mijeeffatan jedhama. Kanaafuu bifa kanaan aniif illee akkuma ilaalle kana isaanis asuma keessatti ciisuu qofa odoon ta'in bakka itti ta'anii to'ii karoora baafatan kallattii ittiin deeman yeroo ammaa kana kaartaa jedhamee to'ii kaartaan hin diriirfamaa miti. Isaanis asuma ta'anii to'ii abaluun akkanatti kallattii kanaan akkana deemtee to'ii wanta akkanaa kana hin raawwanne jedhanii to'ii as keessatti qorannollee hin galfatan. Saniin qoratanii to'ii kallattii ittiin hojii hojjetanidha. Isaan as ta'aniit mala dhaatan. Mala dhaatan. As keessatti immoo gootonni hedduu kan jiran. Gootonni kun Amaaraanis hin jira, Oromoonis hin jira. Uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa wal ta'ee to'ii bakka itti diina ofirraa qolateedha iddoon kun. Mee warra achi gootota yeroo sanii as keessa turan keessaa eenyu fa'a beektan? Amma fakkeenyaaf Hayilamaariyaam Maammoo eessa yeroo baay'ee Dabra Birhaan miti kan dha'amu. Abbaba Waldaa Aragaay faan eessa kan jiran Lamiidhaa miti kan jiran kan biraa Alamuu Ejersaan faan kan jiran asi. Kanaaf Abarraa Kaasaa Dajaacha Abarraa Kaasaa isaanillee
asi kan gootota kana wajjiniin qindeessanii to'i. Isaan as turan immoo herregii dhufan. Isaan bakka adda addaatii dhufanii to'i as keessatti kun beekamaadha. Inna sulula kana keessa waliin qabatee sululli kun homa waraanaa yeroo saniitiif yookiin immoo iyyuu goota saniif as keessatti sululli kun murteessaadha. Asiin hin deema mugar hingaa hanga mugaritti hanga bachoo keessa naanna'anii to'i bakka barbaadan deemanii oolanii to'i kan galanidha. Galaan mooyyuu dubartoonni naannoo kana jiran hubboo keessa galchanii to'i hubboodhaan akka dubartii bishaan waraabdu deemanii to'i galaa sanillee achitti geessaniif. Saniin booda kallattii kanaan galaan akkanatti hanqateera bakka kana hoo jedhame asii hubboo keessa godhanii to'i deeman. Akka nama bishaan waraabuu deemanii galaas kennanii deebi'an. Itti wajjaqsanii to'i ka xaaliyaanii as keessatti karraasanii to'i Oromoon kan ofirraa fincile. Uummanni Itoophiyaa tokko ta'ee to'i kan ofirraa fincile as keessatti holqa kana fakkaatu qabna Oromiyaan. Egaa gootni fuuldura jiru. Gootonni hedduus duuban jiru. Waliinis jiru. Hundumaafuu galaanni barbaachisa. Silaa gomoon midhaanii lafaa olitti kaa'amee midhaan qabee taa'ayyu. Garuu gootonni kun gomoo hedduu lafa keessa asuma holqa kana keessatti soqatanii galaatti kuufatanii fayyadamaa turaniiru nuun jedha daawwachiisan keenya. Amma gomoo kana mooyyuu biyyoon itti dacha'ee to'i duudamee jira. Maaliif namoonni yeroo san jiran wanta itti duuchan waan hin beekneef kun qoratamuu qaba waan ta'eefis. Holqi kun ammoo jedha daawwachiisan keenya. Holqi kun bakka waraanni hedduu gamtaadhaan keessa jiraatanidha. Jiraachuu qofaa miti. Bakka itti bilcheessatanis. Akkuma laaltu bal'inni isaallee nama 3,000 ol kan qabudha holqi kun. Jechuun kutumti kun itti qofti. Namoonni mooyyuu isaan wajjiniin kan goota wajjiniin dubartoonni gootaa hin jiranii miti. Isaan wajjiniin as keessatti hin dhufanii as keessatti kan bulanillee baay'eedha. Asumatti bilcheessanii too isaaniif galaa erganiif bakka jiranitti. Galaan immoo yennaa deemu hubboodhaan godhatanii tooyi yookiin immoo iyyuu gilgiliidhaan kaawwataniit qabatanii tooyi bobba'an. Akka nama bishaan waraabdu achumaan deeman. Kanaaf bifa kanaan goota birallee gaha. Kutaa sadaffaa kana keessatti kan ilaaltan kun riphee goototaati. Fodda 9 kan jiru. Foddi 9 sun waardiyyaa tokkoon isaa waardiyyaa 9 qaba. Waardiyyaan 9 sun gamatti salaala irraa illee diinni ennaa socho'ee dhufu as keessatti hin to'ata jechuudha. Fodda kanarraa riphee as kan rafanii to'e kan jiran yookiin immoo taa'anii to'e eegaa kan jiran sun gamarraa tuuta diinni dhufu san to'atanii to'i kallattii ittiin qabsiisanii gootota isaaniitiifis bosona keessatti kan jiraniifis kallattii kanaan dhufeeraa jedhamee to'i gareedhaaf ergaa hin qaqqabsiisanii ergaa immoo kan geessu yeroo baay'ee dubartoonni hubboo baatanii to'i akka nama bishaan waraabuu san deemaniiti kan xaalayaan illee karaa ittiin galuuf karaa ittiin ba'u kan dhabe jechuudha. Holqi kun mana hidhaati. Mana hidhaa godhatanii to'i kan ittiin fayyadamaa kan turanii. Baandaa xaaliyaanii wajjiniin kan deemu fa'a as keessatti kan hidhaa kan turanii. As keessa immoo hidhaa to'i asuma keessatti hin oolchan. Achi fuudhanii to'i kutaa tokkoffaa keessatti galma san keessatti barumsa kennaafi to'i hin oolan jechuudha. Kun immoo iddoo waardiyyaan baandaawwan hidhee san bakka itti taa'ee to'i itti eegu jechuudha. Kanaaf abaluun kottu yennaa jedhamu abaluun deemee to'i achitti leenjiin hin kennamaa fi akkaataa itti jedhamu san hin jedhama kallattii saniin ofitti hiriirsanii to'i garee isaanii hoomaa isaanii cimsaa to'i deeman. Holqi kun fageenyi isaa gara kiiloomeetira 7 hin fagaata jedhameeti kan jiramu. Kunis laga duubar hingaa jedhameeti kan yaadamu jechuudha. Kanaaf kanaan duras akka maanguddoonni nu ibsanitti ibsaa yookiin daabootii 4 hojjennee to'i kana keessatti deemnee jirra. Kanaaf karaa irratti namoonni illee kan badan hin jiran achumarraan namni 2 badeera jedhaniiru. Kaan immoo iyyuu akkasumatti aarrillee karaa ittiin deeman san daabootiin sun jalatti umee to'i garanatti kan deebi'an hin jiran namoota muraasatu deebi'ee jedhama. Kittaa walitti hidhanii to'i kittaadha yeroo san kafanni isaaniillee kittaa sanii walitti gudufanii to'i wal harkisaati daabootii tokko ibsaa tokko akkas godhaa to'i kan deemaa kan turan. Deemanii to'i iddoo san bakka jedhame san kiiloomeetira 7 san hin qaqqabne namoonni. Na haala saniin yennaa daabootiin jalaa uumu garanatti deebi'anii to'i galaniiru. Iddoon kun kutaa 4ffaadha.
kutaa afuraffaan kun kaa loon bakka itti galfatanidha. Loon kan isaaniitii fi kan booji'anii ta'e kan dhufanii kallattii adda addaatiin iddoo kanarratti kan dhufe kan isaan kan ittiin fayyadaman. Amma asiin kan ilaaltu kun meetira 90 kan ta'u. Maalinni? Kuni kaabiidha. Kaabiin kun meetira 6 baddaan isaa bal'inni isaa baddaadhaan immoo irra olee immoo gara meetira 4 hin ta'a. Kallattii isaaniin holqa kana duugee yookiin immoo uwwisee kan jirudha. Kaabiin kun Eenyu ijaare? ummata Oromoo Yoom? yeroo san yeroo xaaliyaanii 1928 hanga 1933 yeroo kana kan qopheessee kan jiru jechuudha. Innaa kanaaf diinni yeroo san akka iddoo kana cabsee akka hin galle kaabiin kunillee hojjetamee ture. Amma naannoon kun bakka turizimiin bakka galii guddaa qabu jira. Bakka namni dhufee ilaaluu qabu jira seenaa akkanaa kana. Bakka amma ilaallu garuu karaanis hin jiru homtuu hin jiru. Sila maal haa ta'u jettan meesin? Egaa ka kophaa waan godhu maal qabna keessummaan kun erga dhuftanii daawwattanii egaa agartanii garma Oromiyaa irraa garma maal jedhamu barbaachisurraa odoo hojjetamee odoo hunduu dhufee ilaalee odoo bootaan kun tan mijaa'ee bootaa shaggaadhaas odoo hojjetamee tan jedhu tan jira jechaadha. Yeroo darbeef mukkeen kun hin jiranii turanii wanneen akka gaattiraa uummatni naannoo kana keessa jiran akka dhaabbamu taasifamee jira. Haa ta'u malee agas mara wanti hojjetamee holqi kun haga sadarkaa biyyaatti kan beekamuu danda'u hanqifamee jira. Wanti isaa sababbiin isaas hin hojjetamne karaaleen isaa hin hojjetamne turistoonni dhufanii ilaaluudhaaf hanqina guddaatu jira. Daandiin hin jiru sila daandiin hin jirreef karaalee sanarra deemanii dhufanii daawwachuu hin danda'anii. Daandii isaa akkuma ilaaltan caccabaadha dhakaa baay'ataa. Holqi kun immoo holqa eessattuyyuu hin uumamne jechuu hin danda'ama. Holqa uumamaan argame holqa eessattuyyuu hin argamne jechuu hin danda'a. Holqi kun seenaa guddaa kan qabudha. Akkasumas galii sadarkaa biyyattiitti illee kan argamsiisuu danda'udha. Kanaafuu maaltu haa ta'u jettaree amma galii kana gara argachuudhaaf maal ta'uu qaba eenyurraa maal eegna? Karaalee mootummaatiinis uummata keenyattiinis akka holqi kun bareedu biqiloota garaagaraa dhaabuudhaan humna namaas dabalatee mootummaanis duubaan dabalamee daandiin akka irra galu taasisuudhaan magaalaa ishee xiqqoon takka hin jirti karaa gabaa kaarra jedhamti. Magaalaa ishee xiqqoon reefu hundoofte takka ni jirti. Asirraan daandiin isaa gubbaarra darba holqa kana gubbaarra darba. Kanaafuu daandiin kun asirraan akka nuu seenu akka daawwattoonni keenya dhufanii kanas nu daawwatanii galii naannoo kanaaf akka ta'u yookiin galii guddaa akka irraa argannu abdii guddaan qaban jedha. Nuyi waajjirri aadaa fi turizimii adeemsa lama kan qabu jechuudha. Adeemsa lama keessatti adeemsa sona aadaa fi adeemsa turizimii kan qabu. Sana keessa inni ijoo fi inni guddaan aanaan keenya ittiin beekamtu keessa holqa booleedha jechuudha. Mee turizimii irratti maal hojjettanii maal hojjechaa jirtanii? Waajjirri aadaa fi turizimii kun baay'ee xiyyeeffannoo addaan arganne jechuudha. Garuu waggaa lama as erga hooggansa jijjiiramaa asiiti waajjira aadaa fi turizimii xiyyeeffannoo addaan kennamee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaadha. Nus sanarraa kaanee toora turizimii iddoowwan bakkeewwan seena qabeeyyiiwwan naannoo 28 kan qabnu jechuudha akka aanaa keenyaatti. Isa keessaa waa muraasa isinii kaasa jechuudha. Isa keessaa tokko kan irratti hojjetaa jiru keessaa holqa boolee jechuudha. Holqa boolee irratti hojjennee daandiin illee akka bahu karaa aanaas karaa godinaas karaa Oromiyaa kallattii adda addaan daandiin illee bonaa ganna akka itti karaa bahee turistiin seenu taa'amaa kan jiruu fi kan ammallee bonas gannas tajaajila kennaa kan jiru ta'uu isaadha. Kabira fincaa'aa wasarbii bakka seena qabeessa jechuudha. Innis irreechi waggaa waggaan toora sanatti kan kabajnu bakka fincaa'aa wasarbii jedhamu kanatti jechuudha. Daandiin bonaa gannaa deemtu achi hanga'u jira garuu turistiin achi dhaqee holquma san gadi bu'uudhaafu karaa itti bu'ee ol ba'uu rakkisaadha. Isa mimmijeessuudhaaf humna keessanii oliin. Isarratti nuyi waan hojjetaa jirru toora sana akka aanaattis akka gandaattis toora sanatti misoomsuu amma aanaan danda'u amma gandi danda'u hojii eegallee jira jechuudha. Garuu bakki sun baay'ata bal'aa gaafata misoomsuuf jechuudha. Turistiin dhufee deebuu qofatu hin taane dhufee keessa bulee oolee sa'a 20 yoo turedha turisti kan jedhamu.
mayee ga'ee deebuu sana qofa miti. Turistiin hiikumtisaa kan biyya alas kan biyya keessas yoo dhufee seene toora sanatti sa'a 24 tajaajilamee itti gammadee seena qabeessa sana ilaalee uummata toora sanas ilaalee sa'a 24 keessa turuu qaba jechuudha. Malee dhaqee deebuu sana miti. Kanaaf toora sanatti akka hawaasaatti maaltu nurraa eegama kan jennu nus marii toora sanatti eegallee jira jechuudha. Akka rakkoodha kan jennee jirru xiyyeeffannoo ammatti turistis kennu dur amma fooyyeenaa jiraatu malee ammas sadarkaa ga'aa irra hin jiru jechuudha. Amma baay'ata kaanii fudhannee toora bakkeewwan hawwata kana misoomsuu irratti baay'atan hin gaafannaa garuu argachuu hin dandeenye jechuudha. Bakkeewwan hawwata turizimii kana irratti rakkoon ammaataa kan jiru tokko daangessuu irratti. Waan seenaa qabeessa kun akkana jira. Isin akka keessanitti maal gootan? Akka beekamee turistiin dhufee ilaalu maal gootan maal carraaqqiin keessan akka? Nuti akka waajjira aadaaf turizimii aanaa Wacaaleetti holqa kana beeksisuudhaaf yeroo adda addaa gaazexaadhaan, televezyiiniidhaan, miidiyaaleewwan adda addaa dhufanii to'ii hin waraabanii qilleensarra hin oolaa garuu qaamni itti xiyyeeffatamu baddaadha. Hamma Oromiyaatti deemneerraa Oromiyaa irratti illee kallattii kanaan kana beeksisnee to'ii ittiin hojjenna jennee to'ii itti deemneerraa nuti amma humna keenya. Qaama akkamiiti isaan isinii dhufee kana isin qarqaaruu qabu? Eenyutti himattan eenyutti lallabattanne? Nuti Oromiyaa irratti lallabneerra, godina irratti lallabneerra, qaama mootummaa kamiyyuu irratti odoo lallabin guyyaa itti hin lallabin oolle hin jiru. Himneerra, agarsiisneerra, daawwachiisneerra, viidiyoodhaan illee waraabne ta'e kinoo kana nu gargaara jenneerra garuu isa kunuunsa hambaa Itoophiyaatiif qofa achi kan hin geenye. Amma kan jiru ganda Machallaa Orxuuti. Aanoo Wacaalee keessa magaalaa muka xurrii irraa hanga kiiloomeetira 2 fagaattee argamti. Tulluun kuni kanaan dura irra qotanii jiraachuu malee waan of keessatti qabatee har'aan gahe hanga bara 2005tti Waaqayyo malee namni beeku hin jiruyyuu. Obbo Tasfaayee Damee ni dubbatu. Asirratti bara 2005 kaajimaan daandii kana hojjetaa tureeyyu. Finfinneedhaa hanga Gwahatsiyoon yookiin warra Jaarsoo dhagaa kana riqicha gurguddaawwan hedduu ittiin hojjechaa ture kan turedha. Tokko isarraan itti aansuudhaan sanumaan bakka waraabessi sareen bakka urteen waraabessi galaa miti. Asumaan immooyyuu warri imaaxatis ta'ee akkasumas namoonni dhuunfaa abbootiin qabeenya naannoo kana qaban abbootiin lafa kana qaban isaantu kana gurguree too'ee kinoo akkanatti fichisiisaa jiran. Akkanan jedhu amma bakkee qotameerraa kaasnee agarsiisitti kun hundumtuu dhakaa kanatti asii ba'e. Akka kanatti asii ba'e. Dhakaan kun uumadha. Dhakaan kun kana achi dhalateeti miti yookaan margeeti namni dhaabeeti miti. Dhakaan kun gaafa asii dhabame gaafa asii dhume dacheen tun maal taate itti yaaddu? Dacheen akkuma ilaaltu kana nutillee boonyee too'ii boochisnee too'ii kan dadhabne waan ta'eef imimmaan keenya hamma waaqa ga'ee too'ii lafatti deebi'uutti hin eegna. Hoo dhume hoo? Hoo dhume maayyuu dhume kaa hundumtuyyuu harka maratee taa'a. Maaltu kana gochaa jira akka dhumu maaltu gochaa jiran jedhe maal inni wanti irratti gurmaanii too'ii dargaggoonni kallattii adda addaatiin yeroo adda addaa irratti gurmaanii too'ii kallattii kanaan kana akkanatti irraa fudhatanii too'ii gurguratanii too'ii biyaajoo tokko isaan kan gurguran 2,500 garuu asirraa kan dhumu mooyyuu qabeenyi biyyatti umaatii kan jiru qabeenya kana gulanatti argachuu hin danda'an bakka argachuu hin danda'amnetti bifa kanaan umaatoo jira fuulduraafillee asirrattillee akka paarkitti akka kana baasaatii dhaaballee hoggaa'ennuun dhaabullee didanii ta'e akkuma bichaa saamuu qofa malee kanaaf kunuunsa naannoo kanaaf namni godhu hoomtuu hin jiru namnis har'a kan buluu qofa malee kan ilaalu hoomayyuu xiyyeeffannaan namni itti kenne hin jiru iddoo kana. Lafa amma mul'atu kanarraa kaasee amma jirurratti meetira hagam ta'a jennee ilaalu. Meetira kunimaayyuu meetira 20 hin ta'u ree ol innaa ilaaltu meetira 20 hin ta'a. Kanaaf kanaan duras immooyyuu asii konkolaataadhaan fe'anii too'ii warri kaajimaa yennaa daandii kan hojjetan meetira 18 gara akka 5 immoo 6 fe'anii too'ii deemanii bara. Eessaan dhaqan jettanii yaadda? Hin beeknu bakka isaan geessan. Maaliif fuudhanii deeman? Hin beeknu. Garuu dhaqettanii gaafattanii? Eenyu gaafanna eenyutu gaafatas humna akkasii qabnaa nuti. Sadarkaa aanaa irratti yennaa deemu calluma innee too'ii ilaalla malee abbaa kanaa kan jedhee too'ii kan jiru. Kan qaama bulchaati kan ilaalu kan danda'us.
Dhugaadha. Qaamni bulchaanis uummatis eeguu qaba waan kana qabeenya isaati. Qabeenya isaati haa jennu. Dhakaa akkana fakkaatu kun turizimiidhaaf hawwata waan ta'eef dhakaa kanarraa dargaggoonni keenya waa argachuun akkuma jirutti ta'ee dhakaa akkanaa seenaadhaaf ta'u dhakaa akkanaa turizimiidhaaf ta'u kana gaafa dhume garaa nama nyaata. Bakkeen biraatti dhakaa qotanii baasuu hin danda'ama. Eega kun mul'ate wanta akkanaa kun turistootaaf akka ta'u gochuu wayya moo dhakaa kana si fixu wayya. Kan si dinqu keessa kanaan dura jechuudha. Akaan kun akka hin dhumne yeroo adda addaa maali xiyyaa deemamniti miti akaa walirra taa'ee akaa meetira 3 kan dheeratu isarratti akaan waan taa'eef inni ilaallama. Asuma immoo kai Tigraay keessatti deemtee miti akaallee kan ilaalaa kan jirtu. Garuu Oromiyaa keessatti iddoon akkanaa kun kabajamu kunuunfamu odoo qabu hinoo akkanatti saamamee ta'e konkolaataadhaan amma har'a sanbata waan ta'eef malee konkolaataa 6 hanga 10 kan ta'u asiin rimmisaa ta'e kan oolu kana guuruudhaaf fudhachuudhaaf. Amma mee daawwadhu ilaa paarkiin isaa baddaa irratti bakkeen mukkeen jiran san odoo hoteelli loojiin tokko hojjetame akaan kun waliin gaa suura ittiin ka'uudhaaf misiroonni koyyuu bara asirratti orufa irratti kan suura ka'aa kan jiran kun garuu odoo qophaa'ee fi odoo haala kun mijaa'ee fi akkamitti bakkee bareedina akkamitti kan qabu. Innaa kanaafu warri qaamni godinaatis taanaan dhufanii ta'e kan akka laalanidha kan barbaadu. Callaan as jirti. Naannoo kana aanaan jira. Zooniin jira. Godinni jira. Kun hundumtuu as jira. Amma Oromiyaanis jira. Oromiyaan jira. Garuu bakkee kan tan dhiyaatu isinii fi uummataa fi bulchaa aanaa naannoo kanaati. Argee jara kanaa kenne. Eega waan caalaa argame gara caalutti maaliif ceesisuu dadhaban? Egaa akka kana ani hin beeku. Qaamni ilaalu haa dubbatu kana ani waa'ee kana. Jechuun ani kanan beeku. Iddoon kun iddoo seenaa qabeessa agaan uumamaa kun hodhume boru akka bakka hin buune itti himneerra akka dhaabbataa yookiin akka jaajaa hidhamee to'i iddoon kun hin daawwatama jennee to'i waan jenneef isaanillee boru dhaabnaa boru achi dhaabnaa jedhanii to'i hinoo laga amma lagni cisu kun hundumtuyyuu haaramee to'i dhumaa jira. Toora kanatti argannu fe'an yeroo muraasa ta'us inni guddaan qaamni biyya bulchus qaamni as irratti gurmeessus beekuu dhabuudha jechuudha. Inni guddaan sababiin isaa uumamni kun uumaa waaqayyoodha namni uumu nam tolchee miti jechuudha. Dhoo sana beeke kunuunfachuu danda'a jechuudha. Ammatti galii amma nu waldaa irratti gurmeessinee galii ijoollee sana galii guyyaa guyyaan argatan sana ilaalla malee bakki kun bakka seena qabeessa gara fuulduraa turistiin dhufee irratti ilaaluu danda'a kan jedhamu akka itti yaadamne jechuudha. Nus isa kan akka waajjiraatti toora kan dargan dhufe gabaabaa ta'us yeroo gabaabaa ta'us wanta kana qabadhee anis irratti nu hojjedha jechuudha. Yeroo baay'ee hin gaafatama gaaffiin deebii baay'ee argataan turre jechuudha. Yoo fi abbaan iyyate ollaan nama dhaqqabaa jedhama. Iyyannaan asitti ta'e keessa nam tokko irra caalarra an ta'e jira uummatni an gaafate jira bulchisi naannoo kanaa an gaafate jira. Hundumtuyyuu ijaarsa har'a ijaaru kanaaf qofaa kan ilaalaa kan jiru. Boruuf alootaaf maalaan teechisaa kan jedhu san xiyyeeffannaan hin jiru. Ammatti rakkoodha jennee qabannee jiru tokko qaamni hooggansarra jiru sadarkaa aanarra amma gubbaatti ulfaatina kennuu dhabuudha jechuudha. Bakka kanatti kan kufe jechuudha. Yoo kana ulfaatina kenne dhagaa uumamaa sanaafis ulfaatina kenna jechuudha. Kanaaf salphisanii ilaaluudha jechuudha. Garuu akkas miti bakki sun dhaxxanii isinis ilaaltan dhagaan sun eessatti illee hin argamu jechuudha. Kanaaf nus akka waajjira keenyaatti ammaa kaanee wanta sana qaama dhimma ilaalu waliin irratti hojjennaa hanqina bal'aa jira. Yoo beekanii warqee ofii yoo beekan kan kunuunfatan. Kanaaf toora kanatti kuufne jechuu barbaadeen. Ani akka itti fudhu. Kanaafuu hojiin bal'aa nu eeggata jechuu barbaadeen. Sinjaa waajjira aadaaf turizimii aanaati. Baajata isaatis beekamaadha. Humni isaatis beekamaadha. Garamitti lallaba. Toora waajjira keenyaa yookiin waajjira aadaaf turizimii akkaanaattis akka godinaattis akka Oromiyaatti illee rakkoodha jennee kan qabnee jirru qaamni kooree qindeessitu kan Oromiyaas kan godinaas kan aanaas salphisanii ilaalu jechuudha. Toorri kun tooratti salphisanii ilaalan miti silaa. Silaa sirna gadaa yoo ijaaran abbootii gadaa qabatan achi keessatti nageenya misooma hojjetamuu danda'a jechuudha.
kana hin dagatame hooggansi keenya jechuudha. Kanaaf toora kanatti qaamni dhimma ilaalu hundisaa xiyyeeffannoo waajjira kanaaf kennuudha inni guddaan. Dabalataan immoo humna namaa amma akkuma waajjira keenyaatti waan fudhee ilaale persentii tuun baasee baay'ee xiqqaadha jechuudha. Waajjira kana salphisanii ilaaluu jechuudha. Hojiin hin jiru jechuudha. Otuu dhaqanii ilaaleen maqaa kennuuf waajjira kanaaf inumaa sektoroota biraa caaluu qaba jedhee yaada. Sababiin isaa toora safuu Oromoodha. Toora Oromoon yoo eenyummaa isaa beek, yoo safuu isaa beek, dinagdee isaa beekuu danda'a waan ta'eef. Yoo eenyummaa isaa beek, nageenya isaa eeggachuu danda'a waan ta'eef. Irratti safuu keenya wallaaleeti kan qaama biraa keessa galu jechuudha. Kan waan biraa keessa galu nageenya haala keessa galu jechuudha. Safuun badeeti. Safuu kana yoo deebine, safuu yoo wallaalle, toora kanatti yoo hojjenne akka qaama qindeessituu aanaas, godinas, Oromiyaatti yoo ulfaatina kenne hojiin keenya kaanillee duukaa deemuu danda'a. Kanaaf wantoota tokko xiyyeeffannoo kennuu dhabuudha inni guddaan qaamni geggeessu. Lammaffaa humna namaa hin jiru jechuudha. Sadaffaa immoo rakkoo baajataa jechuudha. Amma waa'ee baajataatu kaaste waajjira aadaaf turizimii fi birriin xiqqoo nuun gahaa jedhu. Garuu asitti kan kufne jechuudha. Kanaaf toorri kun sadan tokko yoo irratti hojjetame yoo qaamni nu gargaartan waajjirri kun illee ba'uu danda'a, biyya keellee nagaa gochuu dandeenya. Seenaa bade sanallee deebisuu dandeenya. Oromoon garuu boruuf boruu achi akan kun hin dhuma. Egaa kaayaa abiyyi na dhagayi kootu wacaalee laalii hinoo eena ati qopheessitu san anillee irbaata kiyyalee dabaletan nan dhiisaa. Kanaaf kanarratti illee boonyee namni nu dhaga'u dhabame atillee kootu nu dhagayin jedhaan. Kana atillee adaraa kee kana takkitti illee odoo sagalee kana hin dabsin itti nu dhagachisiisi. Dachee qabeenya wacaalee irraa fi jala, qabeenya aadaa fi duudhaa, qabeenya diinagdee fi siyaasaa walumaa galatti wantoota jiruu fi jireenya hawaasaa ni agarsiisu jedhaman amma ta'e waajjirri aadaa fi turizimii aanaa wacaalee gola tokkotti walitti qabee daawwannaaf qopheesseera. Nutis gola hanbaa kana seennee waan jiru isin daawwachiisna. Numa waliin tura. Gola hanbaa keenya keessatti wantoota baay'eetu argama. Asuma yoo kaanu meeshaa qonnaa gosa adda addaatiin jira. Inni kun battee jedhama, qambara jedhama, qaccee jedhama. Tan ittiin qotanii jechuudha. Qonna keessatti kan hammatamu an akka laamedaa jira. Aan ittiin calleessan mashiin jira. Aanaa Wacaaleetti albuuda bal'aadhaan beekamti aanantu waan ta'eef albuuda adda addaa gosa isaa gosa garaagaraatiin kan jiru gosa dhakaa ta'ee gosa rachaa ta'ee jira. Kun ulee qilleeti. Dargaggeessi guyyaa gaafa gannoo yookaan ayyaana qillee guyyaa san qilleen ittiin taphatan gosa garaagaraa irraa carqii irraa kan hodhamu jira. Migira irraa illee kan wannoo jedhu jira. Quncii irraas kan xaxamu jira. Isa kanaan taphatu jechuudha. Ammaaf gara ammayyaatti dhufe malee yeroo dur keessatti qilleen mukumarraa xarabamee tantu taphatama. Inni dhiibbaa qaba waan ta'eef yoo nama rukute miidhaa namarraa gahaa waan ta'eef yeroo kana keessatti immoo karaa salphaa ta'een kanatti geeddaramee jechuudha. Malee qilleen mukumarraa bocamee tolfama bifa dhagaa kanaatiin jechuudha. Gashaa jedhama kuni yeroo ilaan hin jirretti rooba fi tiksee horii keessatti hin eeggachuudha. Allaadurraa kan hojjetamu. Meeshaan kun hodhaadha. Yeroo miizanni yookaan immoo wanni ittiin safaramu mala ammayyaatiin hin jirretti ittiin midhaan safaranii waliif kennu oogdiidhaas midhaan kanaas safaranii gara gootaraatti galfatu jechuudha. Qunnaa jedhama, inqibii jedhama. Inni kun shinootaadhaaf gargaara. Obboleessi ishii yeroo fuudhutti fuula sirriitti godhama. Ittiin shinoo kanatti ittiin sirbitii jechuudha. Farda faa qabattee yeroo amaamunni bahu kan ittiin obboleessatti simattu yookaan immoo nama fuudhaaf deemu kan ittiin
ajjaban. Dur dhadhaan gingilchaa kanaan eegalame. Dhadhaa bifa kanaan akkanatti itti dhimbiibu asirratti naqanii. Amma inni kuni sibiilaa kuni kana bakka bu'ee dhimbiibduu dhadhaa jedhama jechuudha. Kuni amma dhadhaadhaaf hin oolu midhaan qofa ittiin gingilchuudhaaf daakuu qofa ittiin gingilchuudhaaf oolaa. Inni kuni gundoodha. Gundoon tun midhaan itti soruudhaaf nu gargaarti. Sanbira darbee garuu aadaa Oromoo keessatti gundoo madhaa jedhamtee guyyaa gaa'illi gaggeeffamu gundoo malee dhiirri si fuudhu gundoo malee dubartiin hin heerumtu madhaan asirratti nyaatama jechuudha. Elemtuu jedhamti aannan itti elmatu qincee as keessatti nyaatu marqaallee yeroo masqalaa ishee tanaan elemtuu dhaabbanna jedhee Oromoon masqala kanaan kan kabaju ayyaana masqalaati irratti ga'ee guddaa qabdi elemtuun tun. Inni kun jabanaa jedhama. Mucha lama qaba kuni. Isaa kun Oromoo walqixa ta'uusaa agarsiisa. Inni kun immoo mucha qaba. Mucha asirraa mucha afur, asirraa mucha afuri, mucha saddeeti. Marsaa sirna gadaa waggaa 8 Oromoon kan walirraa fuudhu ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Yookaan sirni gadaa waggaa 8 kan dabarfamee waliif kennamu ta'uusaa ibsa jechuudha. Inni kun gingilii jedhama. Oromoon dur yeroo waraana deemee waraanus yeroo iddoo tokko gara iddoo tokkootti godaanus galaatti qabatee kan deemudha jechuudha. Ammallee darbee iddoo tokkotti kun gara ammayyaatti geeddarameera. Mana firaa yeroo deeman waatti qabatanii deemuudhaaf nama gargaara jechuudha. Masoobii jedhama migira irraa kan hojjetamu. Dubartoonni yeroo heeruman akka aanaa naannoo kanaatti isa kanaan kan hodhamu yookaan masoobii jaajjaa jedhama. Miidhaginaaf illee hin gargaara. Yeroo teessoon adda addaan tolfamnetti amma madabiirra Oromoon kan taa'u madabii sun akka daaraa namatti hin taane isa kana namaaf irra godhu jechuudha. Kabajaaf keessummaa kabajaatiif dibdaaba yookaan kallee kana madabiirratti namaaf bakka teessoo nama wannoodhu. Inni kunis ammatti madaabaraatti geeddarame malee Oromoon kanaan midhaan oogdidhaa gara gootaraatti ittiin galfata. Gogaa re'eetii qanqala jedhama. Midhaan itti gara baaburaatti geessuudhaaf illee harreetti illee fe'anii gara baaburaa geessuudhaaf oogdidhaa gara gootaraatti kan ittiin galfatan qanqala kana amma gara madaabaraatti geeddaramee jechuudha. Inni kun immoo uffata aadaa Oromoo keessaa isa tokko. Fakkeenya inni kun dubartiin heeruminitu uffataa amma waa hunda isaallee hin guuttanne kuni dubartii heerumte odoo ta'e kuulli isaa kuni muluu isaa zuuraa darba jechuudha. Guutuu ta'a jechuudha. Amma kuulli isaa kun guutuu waan hin taaneef durban heerumnetu kana uffata jechuudha. Uffata baddaarras hin qaba. Uffata garagaraa isa kana gosa kanaan jira. Uffata aadaa naannoo kanaa keessaa kana jechuudha. Kuni shamarran tuffata yeroo qaammee yeroo masqalaa kuni as kana jalaan kan wannoo hidhamee uffatamu. Kunis uffata aadaallee ta'uu baatu akka naannoo kanaatti hin beekamaa bal'inaan uffatama. Ammas duritti bal'inaan uffatama waan ta'eef amaleeffataniit kan itti fufamee uffatamu. Inni kun eeboo yookaan waraana adamoo jedhama jechuudha. Inni kun kallacha adamoo kallachaati. Yeroo kallachaatiif nu gargaara. Inni kun amma mukni isaa hin dheeratee muka isaa gabaabsanii eeboo tana asirraa baatet asitti hin galti muka isaatti. Ishiin lafatti gadi waraananiit as keessanii alaamadhaan waa tokko rukutu qawweedhan jechuudha. Qawwee as keessa afaan isaa as keessa kaawwataniit funduratti ilaallatanii waan tokko alaamaniitti rukutuu danda'u jechuudha. Garanatti hoggaa dhufnu itillee jedhama. Gogaa horiitirraa kan hojjetamu. Itilleen kunis aadaa uummata Oromoo biratti iddoo guddaa qaba. Dubarri takka yoo heerumtu itillee kana malee heerumtu. Guyyaa itillee heerumtee wannoo jettu itillee sanarra teechisan. Kanarra teechisuu jechuudha. Afataniirra rafuudhaaf illee duritti uummata Oromoo kanatti fayyadamaa ture. Amma firaashiin waan adda addaa oduun dhufiniin dura isa kanarratti madabiirratti kan afatanii rafuu uummanni keenya jechuudha. Inni kun mi'a fardaati yookaan mi'a gaangee faaya yookaan yaabbiidhaaf kan ittiin oolamu. Inni kun kooraa jedhama.
gilaasa isaa wajjinii baladii jedhamti tuni inni tun alangee jedhamti luugama gaangeeti kuni kuni luugama gaangeeti gaangeetitti yaabbatama jechuudha. Inni kun fuuloo jedhama fuuloon jira duubee jedhama duubeen jira hundi isaatu miidhagina namaa yookaan faayaaf oola jechuudha. Fardi yookaan gaangee yeroo yaabbatamtutti mi'a fardaa yookaan mi'a gaangee jedhamee akka naannoo kanatti bal'inaan beekama. Dambajaanii jedhama gogaa gafarsaatirraa hojjetama. Oromoon keenya akkuma jalqabas kaasaa ture yeroo meeshaan ammayyaan akka jeerikaa maal kun hin dhufin bishaan burqaadhaa gara manaatti kan itti fudhatee galuudha jechuudha. Gogaa gafarsaatirraa kan hojjetame. Kan biraa bishaan waraabbachuu qofa odoo hin taane yeroo waraanaa kan ittiin iddoo tokkoo gara iddoo tokkootti ittiin godaanaa turanii. Inni kun daadhiitu ittiin yennoodhama. Dambajaanii jedhama kunis asiin itti naqameet akka moqorqoraatti yeroo moqorqoraan hin jirretti asiin itti buusu jechuudha. Asiin buusanii waan ittiin dhugan sanatti waancaa akkanaa kanatti asiin buusanii ittiin dhugaatiidhaaf akka moqorqoraattis nu tajaajila jechuudha. Inni kun dhundhulaa jedhama. Dhundhulaan kun ammaaf kunillee fannoo qabu yeroo fannoo qabaachuu qaba asitti fannifatanii daadhii yookaan booqa damma faa yeruma dhoobatan akkanatti abbuuqqachaa deemu jechuudha as keessa irratti baattatanii fannoo hin qaba ture fannifataniit yeroo gara biraatti godaanan as keessa booqa daadhii waan akkasii kana abbuuqqachaa deemu jechuudha. Inni kun wanta jedhama yeroo gaalee farda irratti ittiin qolatan jechuudha. Waraanas eeboo waan garagaraa fardatti ittiin qolatanii garuu inni kun immoo goraadeedha. Goraadeedha kan biraa kanas hin dabalatu yeroo uummanni Oromoo lola yeroo wannoo jedhu kana saala kanaan godhataniit akkanatti yeroo akkatti qabatu yeroo duula wannoo deemanii faradoodhanis yeroo wannoodhaan akkanatti diina isaanii ittiin deemanii ofirraa ittisaa turanii jechuudha. Kanaan if faccifatu kanaan akkanatti diina isaanii mormarraa darbaa turanii jechuudha. Qawlaalleedha kuni inni kun immoo iyyuu iddaadha. Iddaa jedhama kuni san dura garuu jibriin hin dhiyaata. Jibriin erga dhiyaateen booda haala kanaan akkanatti firii isaa keessaa baasanii erga firii keessaa baasaniin booda assaasa'anii erga assaasa'amee yennoo dhameen booda iddaa kanaan iddan. Iddaa kanaan erga iddameen booda erga kanaan iddameen booda isa kanaan jibrii kana bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan iffoowu. Bifa kanaan iffoowu erga foo'aniin booda qawlaallee kanarratti jibrii dirii fi maagii godhan. Qawlaallee kanarratti asirratti qaqqabuun dadhabee dirii fi maagii erga godhameen booda dhaamee gara wayyaatti jijjiiramee uffatamaa jechuudha. Inni kun yeroo ibsaan hin jirretti moora baqsanii asitti naqu. Moorri erga asitti naqameen booda kana moora san as keessaa itti cuubanii raawwataniit abidda itti qabsiisanii moorri sun hin boba'a haala kanaan akkatti qabanii ibsatan yeroo hojjetatanis yeroo irbaata nyaatanis kanaaf fayyadamaa turan gizee ibsaan hin jirretti jechuudha. Isaan kuni fal'aana jedhama. Gaafa sa'aatirraa kan hojjetamu fal'aana jedhama. Hedduudha gosa garagaraatiin jira inni gurguddaan jira inni jiddu galeessis jira haaluma saniin marqaan nyaachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni kuni ammas gaafuma sa'aatirraa hojjetama waancaadhaaf nu gargaara ittiin dhuguudhaaf. Amma yeroo laastikiis ta'ee an akka kubbaayyaa maal kun odoon dhufiniin dura waancaa kana booqas kanaan dhuguu farsoos kanaan dhugama kana ittiin dhuguudhaaf nu gargaara. Waancaa ambiraa inni kunillee jira. Bifa kanaanillee qophaa'ee jechuudha. Bifa malakkaatiin. Haala kanaan gaafa sa'aatirraa marti isaaniitu kan hojjetamanii yeroo daa'imni boochee akkanatti godhanii akkaataa kanaan daa'imaan taphachiisu buqqee irraa kan hojjetamu.
Inni kun mastii yookaan lixiidha. Yeroo lixii asiin naqatu asiin akkatti biddeena ittiin diriirsu jechuudha eela irratti. Inni kun teessoodha. Mukaa fi teeba sa'aatirraa kan hojjetamu. Teessoon kun miila 4 qaba. Bifa kanaan kan hojjetamu teeba sa'aatirraa kan hojjetamu. Namoonni yeroo dadhaban amma waan bal'aa isaa hojjechaa turree miti anuu dadhabe isinis dadhabdanii jirtu. Mee haala kanaan xiqqoo teenyee aara galfannaa. Haala kanaan irra taa'anii. Inni kun gumeedha. Ijoollee dubaraatu godhata. Ijoollee dubaraa keessawuu kan naqatamte jechuun hankaa dhibamte jechuudha. Hankaa dhibamte gumee kana godhatti. Gumee kana erga godhatteen booda kaadhimamuu ishii yookaan naqatamuu ishii ittiin beekamti. Namni biraallee onnoo jechuu hin danda'u jechuudha. Inni kun okkotee jedhama. Suummoo baaqelas ta'ee qamadii isa kanatti kan affeellatan yookaan ashuuqqatan okkotee jedhama. Gurra 2 qaba. Suphee irraa kan hojjetamu. Inni kun cancala jedhama. Haala kanaan asirratti qollofamee raawwateet garboota biyya kana keessaa gara biyya biraatti gizee ittiin geessa miila isaanii as keessa galchaniit irratti qollofanii akka inni fiigne ittiin biyya biraatitti godaasisaa turanii jechuudha. Egaa imalli qophii keenya nooruu aanaa Wacaalee keessa ture kanumaan goolabama. Waan nu filattanii nu waliin turtaniif galatoomaa siniin jenna. Jali wajaa durdaba nyaaneegu maabii nirratti ijaaru jedhani. Digi ijaari. Digi ijaari. Goofareen ababaa ijaari. Goofareen ababaa ijaari. Boolee aboole. Boolee aboole. Boolee alafa garbu. Boolee alafa garbu. Seesa seesa. Seesa seesa barrisa darbu. Seesa barrisa darbu. Wajali wajaa durdaba nyaaneegu. Ammaali. Seesa. Ammaali nirratti ijaaru jedhani. Wajali wajaa durdaba nyaaneegu. Amma Oromoo. Amma Oromoo nirratti ijaaru. Amma Oromoo nirratti ijaaru jedhani. Kome akome. Kome akome. Abiyyi gororra kome. Agorra gororra kome.